Mootummaan naannoo Oromiyaa tajaajila fayyaa naannichaa dhaqqabamaa fi qulqulluu taasisuuf tarkaanfilee adda addaa fudhachaa jira. Hojiilee gama kanaan hojjetamaa jiran daran mirkaneessuuf dambiin investimentii fayyaa haaraa bocuun hojiirra oolmaa isaa ilaalchisee kabineen naannichaa har'a murtee dabarseera. Murtee kana ilaalchisuun biiroon fayyaa Oromiyaa, biiroo investimentii fi industirii akkasumas biiroo abbaa alangaa Oromiyaa waliin ta'uun miidiyaaleef ibsa kennaniiru. Hoogganaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Mangistuu Baqqalaa kaayyoon dambii kanaa tajaajila fayyaa naannichaa daraan dhaqqabamaa taasisuu fi turizimii fayyaa dhugoomsuuf ta'uu himaniiru. Kaayyoon dambii kanaa kenna tajaajila fayyaa keenya qaqqabamaa godhuudhaaf dambiin irra ba'e kuni tokkoffaa irra deebiidhaan namoonni dhuunfaadhaan haala mijataa hin taane keessatti tajaajila kanarratti bobba'anii jiran gurmuudhaan yookaan immoo dhuunfaa isaaniitiinis sirna jajjabeessituu kana fayyadamuudhaan sadarkaa isaanii fooyyessuu akka danda'an kan carraa kennu jechaadha. Investoroota toora kanarratti bobba'uu barbaadan an biyya keessattis haa ta'u kan biyya alaa dhuunfaa isaaniitiin kan hojjetan ta'uu danda'a, gurmuudhaan kan dhufan ta'uu danda'a, hariiroo mootummaa wajjiniin yookaan qindoomina mootummaa wajjiniin shariikummaadhaan warra hojjechuu barbaadaniifis dambiin kun uwwisa kan kennu waan ta'eef kaayyoon lammaffaansaa akkuma duratti kaasuudhaaf yaalii godhe turizimii fayyaa dhugoomsuudhaaf. Dambiin kun hanqina dhiyeessii qorichaa fi meeshaalee yaala fayyaa furuu bira darbee tokkummaa dhaabbilee fayyaas kan utubu ta'uu Dr. Mangistuun ibsa miidiyaaleef kennaniin dubbataniiru. Hanqinni guddaan biyya keenya keessa jiru. Naannoo keenya keessa jiru hanqina qorichaati. Kanaaf warshaalee qoricha oomishan akkasumas meeshaa yaalaa oomishuu danda'an carraa kana akka fayyadaman kaabineen mootummaa naannoo Oromiyaa sirna jajjabeessituu kana mirkaneessee jira jechaadha. Kun tokko dabalataan meedikaal pilaazaa kan jedhu hin jira. Namni tokko laaboraatooriis qorannoowwan akka X-ray, altiraasaawundii, CT scan, MRI kana hunda yeroo tokkotti qabaachuu dhiisuu danda'a. Dabalataan immoo ogummaa inni qabuun kiliinikuma keessa taa'ee ofiisaatii yaalii kan danda'u hin jira. Dhimmoota kana namni tokko qabaachuu waan hin dandeenyeef gamoodhuma tokko irratti tokko faarmaasii qabatee gala, tokko laaboraatoorii qabatee gala, tokko immoo dhimmoota qorannoodhaaf nama deeggaran kan akka duratti kakkaasaa ture meeshota ammayyaa kan akka CT scan, MRI kana qabatee galuudhaan gamoo tokko irratti hawaasni keenya tajaajila guutuu ta'e akka argachuu danda'u. Bu'uura dambii kanaan dhaabbilee fi namoonni dhuunfan hojii damee fayyaa irratti hojjetan yeroo murtaa'eef liizii lafaa fi gibirarraa bilisa yommuu ta'an meeshaaleen biyya alaa damee kanaan galanis qaraxarraa bilisa akka ta'aniif deeggarsa barbaachisaan kan taasifamuuf ta'u hoogganaan biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa obbo Ahmed Idris ibsaniiru. Hagga waggaa 16 liizirraa bilisa ta'e abbaan qabeenyaa hamileedhaan naannoo sanas dhaqee invest akka godhu mootummaan naannoo keenyaa murteessee jira. Kuni investimentii bakka hunda geessuudhaaf seentii paakeejii kana ol kaasuun barbaachisaa waan ta'eef jechuudha. Tokko isa. Lammaffaan kan murtaa'ee fi abbootiin qabeenyaa kuni gibirarraa oomishatti guyyaa galan gibira kafaluutu irra jiraata. Garuu gibira sanirraa waggaa 5 haga waggaa 8 bilisa godhee jira jechuudha. Kuni tarkaanfii baay'ee guddaadhaa fi investmentiiwwan birarratti raawwanneedha jechuudha. Hoogganaan biiroo abbaa alangaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo dambiin kun tajaajila fayyaa dhaqqabamaa taasisuu fi teekinooloojii fayyaa madaqsuu keessatti hiikoo olaanaa waan qabuuf biiroon abbaa alangaa Oromiyaa deeggarsa seeraa kan taasisu ta'uu dubbataniiru. Tajaajila fayyaa dhaqqabamaa godhu, teekinooloojii gama kanaan jiru cimsuu wahittuu faayidaa olaanaa qabu waan ta'eef kana uummata keenyaaf abbootii qabeenyaa naannoo kanaatti bobba'uu barbaadanii fi ibsuu barbaannaa. Dhimmoonni biraa immoo kan dambii kan keessatti ta'an akkuma jiru ta'ee qajeelfamaan biiroon fayyaa qaamolee dhimmi ilaallatu waliin ta'ee kan itti babal'isaa deemu ta'uu kaasaa.